Yooyyaa harka fuuni ashamaa jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa nageenya keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu isiniin jenna. Odeeffannoo jajjabdu akkan barbaachistu taate tan amma nu dhaqqabdee qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Odeeffannoon tun akkan barbaachistu waan taateef odeeffannoo teenya tana hamma xumuraa dhageeffadhaa. Akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessaa. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe godhin subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'a. Asumaan gara odeeffannoo keenyaatti isin dabarsina. Itoophiyaa dabalatee biyyoota garaagaraa keessatti ayyaanni dhaloota Iyesuus Kiristoos kabajamaa oolee jira. Itoophiyaatti hordoftoonni amantaa kiristaanummaa hordofan Ortodoksii, Kaatoolikii, warra Wangeelaa, Pheenxeqoosxoolfaa ayyaana qillee har'a kabajaa oolanii jiru. Biyyoonni Itoophiyaa wajjin ayyaana kana kabajan kanneen akka Eertiraa, Misir, Raashiyaa, Seereebiyaa fi kan biroos jiraachuun gabaafamee jira. Ayyaanni qillee Itoophiyaa keessatti sirnoota garaagaraan kabajamaa kan oole yoo ta'u, ayyaanni dhaloota Iyesuus Kiristoos yaadachuuf kabajamu kun mana amantaatti bakka waaqeffannaatti kabajamaa oolee jira. Nyaataa fi dhugaatii akkasumas sirnoota birootiin kabajamaa oolee jira. Taateewwan ayyaana qillee irratti baraman keessaa tokko tapha qilleedha. Taphni kun tapha muka laayii taphachuudhaan kubbaa muka irraa tolfamte hojjetamte fayyadamuun garee lamatti wal hiranii taphatama. Taphni qillee seera mataa isaa kan qabu yoo ta'u, kan moo'ee fi kan mo'ame goolii lakkaa'amee murtaa'a. Biiroon Fayyaa Oromiyaa kaffaltii hojii idileetiin ala hojjettoota Biiroo Fayyaa Oromiyaatiif kaffaluu kan hin dandeenye ta'uu marii hojjettoota walii taasiseen ibse. Ogeessi fayyaa Biiroo naannoo Oromiyaa keessa hojjetan kaffaltii isaa hojii idilee ala karaa seera qabeessaan nuuf kaffalamuu hin jiru jechuudhaan komii dhiyeeffataa turuun isaanii ni yaadatama. Akka ogeessonni jedhanitti akkaataan qajeelfama mootummaa baasee hojii irra jiruun ogeessi fayyaa hojii sa'aatii idileen ala yoo hojjete iskeelii mindaa ogeessa yeroo sana qabuun herreegame akka kaffalamuuf kan ka'u ta'us hooggantuun Biiroo Fayyaa Oromiyaa Profeesar Natsaannat Warqinaa mootummaan baajata waan hin qabneef kaffaluu hin dandeenyu jechuudhaan hojjettootatti himanii jiru. Kaffaltii ji'a idileetiin ala argachuun seera mirga hojjettootaa ta'us kaffaluu hin dandeenyu waan ta'eef mindaa moofaa dabalii duraatiin herreegaa jedhanii afaaniin ajaja dabarsuu isaaniitiin danqaan uumamee jira jedhan. Sababa kanaan ogeessonni ji'a afran darbaniif kaffaltii osoo hin argatin jiraachuu isaaniitiin rakkoof saaxilamuu ibsanii jiru. Ogeessonni dhaabbilee fayyaa qajeelfama maal irraa dhaabbanne cabsine barreeffamaan nu beeksisaa jedhanis sadarkaa itti aanaa pirezidaantii naannoo Oromiyaa itti gaafatamaa damee hawaasaa kan ta'an obbo Saddeetaa Nashaa jecha afaan keenyaa bahu qajeelfama waan ta'eef qajeelfanni barreeffamaan isin ilaallu hin jiru jechuu isaaniitiin ogeessonni fayyaa komii kaasanii jiru. Akka ogeessonni fayyaa jedhanitti kaffaltii ogeessaa kaffalamu fooyyessuu bahe naannoo dhaqqabee akka jirutti fi dhaabbileen barnootaa olaanoo fi bulchiinsa magaalaa Finfinneetti hojiirra oolee jirutti kan keenya isuma dura jiruunu isiniif hin herreegamu jedhamu isaanii nu gaddisiiseera jedhanii jiru. Kanaafuu mootummaan dhimma kana irratti deebi'ee ilaaluun mirga seera qabnu akka nuuf kabaju jechuudhaan kun ta'uu yoo baate tarkaaffii mirga keenya kabachiisuu fudhannu keessatti rakkoo uumamuuf Biiroon Fayyaa Oromiyaa kan itti gaafatamummaa fudhatu ta'a jedhanii jiru. Kaakuleet walii irraa teenyee bakka shibatu sochii beekaatu diiwtiin kaffalladoo jennee qarshii beekaa dabalataan gaafataa jennee kaakuleet godhu. Yoo xiqqaate biilee shan naannoo biilee shan baafata. So humna naannootu rakkoo ta'e. Kanaaf maaliif diiwtiin kaffaluu jedhu jedhu qabu. Mindaa bara darbe iskeelii bara darbe bira ga'amee diiwtiin akka kaffalamu waan biraas hin taa'in. Diiwtii qofaa miti bakka namni akka hubitu. Ergoon mindaa hojii sirraa hin ergoon mindaa hojii sirraa hin mindaa kana dura tureetiin akka ergoo kana dura tureetiin akka itti fufu kan godhu. Diiwtii qofaa miti. Ergoon Profeesar argattu mindaa mesiin argattu faana kan deemne kan dura argattu akka kaffalamu. Bardaan qoomaan malu. So kun maaliif ka'umsi isaas xumurri isaas humna. Humna kabaru mootummaa. Tokko tokko immoo kallattii akka mootummaatti dubbatu kana barreeffama mindaa maarree godhaa jedhama. Afaan pirezidaantii irraa afaan irraa wal bahu qajeelfamu mataa isaati. Qajeelfama dhiigaa jiru. Sinii malu hin kaffalamu jedhame. Booda dhimmaan isaa hunda zaayyaa inni misilaa Sabaan ragaa akkasitti galgaluu jiraate tikkilaadha. Mirga hubachuudhaaf wanni deemamee jiru afur dalagaa jiru beeksisaa. Kun ragaa qabuun barbaachisu ta'a.
Kanaaf sirreessuu danda'u irra jiraata. Ajandaan yeroo darbee uumame hammam maqaan muraasa deemtoonni keessa baay'ee keessa gatii kaffaltanidha. Ajandaan kunillee warra itti shakkatu barbaadu warra itti gurgurachuu barbaadu. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota keenya ammas odeeffannoo keenya akkuma itti fufeetti jira. Isinis laayikii fi sheerii tuquu hin dagatina. Gara odeeffannoo keenya itti aanutti isin dabarsina. Affaar Samaraatti konkolaataan godaantota seeraan alaa fuudhee imalaa ture garagaluun namoonni 22 du'an. Naannoo Affaar magaalaa Samaraatti balaa tiraafikaa mudateen namoonni 22 du'uu biiroon koomishinii naannichaa beeksise. Balaan kun guyyaa kaleessaa barii naannoo sa'a 11tti kan dhaqqabe ta'uu biirichi beeksisee jira. Balaa kanaan namoota 30 miidhaa cimaan irra gahu 35 ammoo miidhaan qaama salphaa irra gahu hundi isaaniitu booda amma hospitaala Jibuutiitti yaalarra jiraachuu ifoomee jira. Ka'umsi balaa kanaas konkolaataan godaantota baldaalota gowwoomfamanii biyya habbaaf itti imalaa turan magaalaa Samaraa keessatti marfata irratti garagaluun hordofee akka ta'es obbo Muhammad Ali hoogganaan biiroo koomishinii Affaar ibsanii jiru. Godina Arsii Bahaa Aanaa Roobee magaalaa Saddiqaa jedhamu keessatti muka irratti fannifamanii yeroo dararaman suuraan mul'isu ajandaa miidiyaa ta'ee jira. Namoonni kunniin eenyu maal balleessaniiti eessa irraa jennee gaafannee odeeffannoo qulqulluu qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Namni tokko dhimma kana irratti akkas jechuudhaan odeeffannoo nuun gahee jira. Gochi kun godina Arsii Bahaa Aanaa Roobee magaalaa Saddiqaa jedhamu keessatti raawwatame. Namoonni lamaan suuraa irratti fannifamanii mul'atan daldaltoota suuqii shaqaxaatiin maqaan isaanii Ahmad Bulloo fi Tuujii Umar jedhamu warra bosonaa waliin hariiroo qabdan jedhamanii shakkamuudhaan akkatti fannifamanii halkan guutuuttuma bulan ergasii gara Roobee dabarsan jechuudhaan odeeffannoo nuun gahanii jiru. Akka namni yaada kana nuun gahee jedhutti amma fayyaan isaanii haala yaaddessaa keessa jira. Harki isaanis waa qabatuu hin danda'u. Namoonni haala kanaan dararamaa jiranis hedduudha. Kun tasa miliqee bahe malee kan dhoksaadhaan itti jiran dachaa hedduu akka ta'e namni odeeffannoo kana nuun gahee dubbatee jira. Wanti isin argaa jirtan kun tajaajila mootummaan keenya tajaajila bulchiinsaatti dabalee dabalataan nuuf kennudha. Taateewwan akkanaa baay'ee godha mootummaan keenya baay'ee ittiin nu dabala. Taateen kun kan ta'ame godina Arsii Aanaa Roobee ganda Saddiiqaa jedhamu keessatti sababa maqaa waraana bilisummaa Oromootiin hidhata qabdan jedhuuni mootummaan qabee ijoollee halkan guutuu namoota gagabboo babbareedoo kana barri sila namummaan waraana waliin hidhata qabullee ni beeksisaa bar yookaan miseensa waraanaa yoo ta'e nama bara akkasiin laaltee beeyta. Hidhanii halkan guutuu erga akkanatti hidhanii bulchanii booda ganama fuudhanii gara magaalaa Roobee dabarsan jedhama. Halkan guutuu akkana rarraafamee bule mana murtiitii miti kan inni itti rarraafamu. Meelaala akka isaan jedhan mootummaan waan akkanaa kanaree hojjeta jettanii yaaddu. Inni kun isin biratti gaaffiidha. Garuu waan taate malumaan biyya keenya keessatti ta'aa jirudha wanti kun. Mootummaa kennatu tajaajila biyya bulchuutti dabalee tajaajiloota akkanaa nuu kenna jechuudha. Waan shororkeessaan hin hojjenne. Godinni Arsii lamaanuu haalli amman tan inni keessa jiru haala isin amma agartan kana. Wantoota muraasatu viidiyoodhaan suuraadhaan nu gadi ba'a malee wanti uummanni keenya keessa jiru dhugaa kan dubbannu yoo ta'e dhugaan isin hin jedha. Mootummaan kun mataan isaa jibbaadha jedhee nama naan maaliif mootummaan mana murtii qaba. Mana seeraatu jira, waajjira poolisiitu jira, bakka itti dhiyaatamee qoratamu qaba, namni badii yoo qabaate bakka itti qaxxaamu qaba. Akkamittiin mana namaa qabanii rarraasanii haala kanaan mee hojii shiftaan hin hojjenne. Shiftaanuu kan inni hojjetu bari waajjira poolisaa fi waajjira mootummaa bakka itti gaafatatu waan hin qabneef bar kan inni nama qaxxaa'uuf bakka itti qaxxaa'u waan hin qabneef. Mootummaan keenya garuu baay'ee nama gaddisiisa dhugaan isin. Kibba Oromiyaatti waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo galmeessee jedhama. Akka araadni biyyoolessaa gabaasetti kibba Oromiyaatti waraanni bilisummaa Oromoo diina hedduu du'aaf maduuf adabuu beeksise. Amma jijja bara 2026 irratti galchanii uummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba Konyoo Gujii Lixaa keessatti tarkaanfii eelisaa fudhataa jiraachuu hoogganaan waraana bilisummaa Oromoo zoonichaa beeksise. Amma jijja bara 2026 ganama keessaa toora sa'aatii 12:15tti gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibba Konyoo Gujii Lixaa aanaa surraa bara guddaa qofa keessatti lola bakka lamatti taasiseen diina hedduu du'aaf madoon adabee jira jedhame. Egaa jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii jiroo miidiyaa odeeffannoowwan guyyaadhaa qaban isiniif dhiyaanne ganuma odeeffannoo keenya biratiin amma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni jiroo miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraabii godhe sabskiraayib gochuudhaan maatii jiroo miidiyaa akka taatan akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya hanga xumura odeeffannoo keenyaatti waan wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadhaa yaada qabattan komantiidhaan nu barreessaa turtii gaarii.